Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ispeen taphattuu Ispeen Hermoso dhungachuun qeeqamanii. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qeeqabdannuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ispeen Luis Rubiales taphattuu Ispeen Jenny Hermoso hidhii ishee irra dhungachuun qeeqamanii. Ispeen erga waancaa addunyaa kan dubartootaa mo'atte sirna badhaasaa irratti pirezidaantichi taphattuu cimtuu Ispeen Hermoso hidhii irra dhungatanii. Hermosoon ergasii fuula Instagramii ishee irratti natti hin tolle jette. Garuu ibsa sanaa booda bakka ishee bu'ee ammoo pirezidaantichi irratti harka qaba. Ministeerri mootummaa Montero kun gochaama miidhaa saala dubartootaa guyyaa guyyaan itti dararaman jette. Dhungoon eeyyama abbaa malee waan raawwatudha jennee hin yaannus jette. Ministeerri ispoortii Ispeen Miguel raadiyoo Ispeen tokkotti akka himanitti Rubiales Hermoso dhungachuun fudhatama hin qabu jedhanii. Waan jalqabaa irratti gochuu qabu tokko dhimma kana irratti ibsa kennuun dhiifama gaafachuudha. Kun waan nama amansiisuuf adeemsifamuu ta'uu qabudha jedhanii. Ibsa Federeeshinichi Kubbaa Miilaa Ispeen baase keessatti Hermosoon jaalaluma qabu ibsachuuf waan godhedha jechuun eere. Gammachuu guddaa waancaa addunyaa mo'achuun dhufe keessaa waanuma yeroo sana mudatedha jette taphattuun ganna 31 Ispeeniif galchii hedduu lakkoomsisuun dursitu. Gochaan pirezidaantichi miidiyaa hawaasaa irratti akkaan qeeqame pirezidaantichi aangoo isaanii akka gadhiisaniif gaafataa turani. Rubiales miidiyaa Ispeen COP irratti akka dubbatanitti dhungoon hiriyoota lamaan gammachuu isaanii ibsatanidha jedhanii. Namootni akka biraatti hiikkatan namoota gadhee fi ilaalcha badaa qabanidha jedhanii. Mee dubbii kana duubatti dhiisne gammachuu keenya dhamdhamna jedhan booda garuu dhiifama gaafataniiru. Taphattuun Ispeen leenjisaan isaanii Bildaan akka hojii gadhiisu fincila osoo jiranii ture gara waancaa addunyaatti kan imalanii. Federeeshiniin garuu diduun Bildaan akka hojii isaa itti fufu godhe. Bara 2022 ji'a fulbaanaa keessa taphattoonni 22 erga wal fakkaataa karaa iimeelii erganii turani. Fayyaa isaanii fi miira isaanii eeguu irratti tarkaanfii gaariin yoo hin fudhatamne Bildaaf hin taphannu jedhanii ture. Akkasis ta'e Ispeen Ingilaandiin 1-0 mo'achuun yeroo jalqabaaf waancaa addunyaa mo'atteetti. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qopheessinee qindeessinee kan sinfaana ture an Eebbisaa Taakkalaati.